Secondii dhibbaa waliif TVT kun daawwattoota keenya odeeffannoo keenya jalqabaatiin barattoonni qormaata ba'umsaa kan yuunivarsiitii irra deebiidhaan fudhachuu barbaadanii amajjii 27 hanga guraandhala tokkotti fudhachuu akka danda'an ministeerri barnootaa beeksisee jira. Ministeerri barnootaa akka beeksisetti barattoonni qormaata irra deebii fudhachuu barbaadanii karaa teelee birriitiin qarshii 500 kaffaluudhaan akka galma'an odeeffannoo dabalataa yoo barbaadaniif ammoo karaa weebsaayitii fi bilbila dhaabbatichaatiin quunnamuu akka danda'an ibsee jira. Itoophiyaan jeettiiwwan waraanaa Zu-30 ta'an hidhachuu ishee humni qilleensaa Itoophiyaadhaa beeksisee jira. Jeettiiwwan kunneen nama malee kan balali'an akka ta'anis ibsamee jira. Jilli abuuraa hambaa lafee Luusii Profeesar Doonaald Roobansiniin durfamu godambaa biyyaalessaatti argamuudhaan daawwannaa gaggeessuu irratti argama. United Kingdom Somaliilaandiitiif beekamtii akka kennitu miseensi paarlaamaa biyyattii gaafatan. Miseensi paarlaamaa United Kingdom Alexander Stanford jedhamu UK'n Itoophiyaa hordofuudhaan Somaliilaandiitiif beekamtii kan kennitu yoo ta'e haleellaa hidhattoonni Huutii galaana diimaa irratti geggeessaa jiran qolachuudhaaf illee kan gargaaru akka ta'e ibsamee jira. Chaayinaan paatrooliiwwan poolisii konkolaachisaa malee socho'an beeksifte. Chaayinaan magaalaa Beijing paatrooliiwwan poolisii konkolaachisaa malee socho'an beeksisuun yaalii sosochiidhaa geggeessitee jirti. Konkolaattonni kunneen daawwannaa naannoof nageenya qaama hawaasaa akkasumas immoo hojiilee ittisa balaa tasaaf kan oolan ta'uunis ibsamee jira. Secondii dhibba keenya xumuree jira. Daani'el Tasfaayitii yeroo gaarii.